Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina gara mata duree oduutti yeroo dabru oduun jalqaba. Humni yookaan gareen cimdoo jechuun of waamu lixa Oromiyaa kallattii sadiin seenee jiraachuun gabaafamee jira. Inni kun immoo Oromiyaa fi Oromoof yaaddoo hamaadha jedhamee jira. Dabalatoo odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Loltoota hedduus booji'uu hima. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroollee qabadhee jira. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Gareen cimdoo jechuun of waamu lixa Oromiyaa kallattii sadii gara naannoo Oromiyaatti seenaa jiraachuun beekamee jira. Akkasumas humnoonni kunneen lola naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru gara naannoo Oromiyaatti harkisuu fi naannoo Oromiyaa keessatti gaggeessuuf karoora qaban jedhamee jira. Kun immoo Oromiyaaf balaa guddaa ta'uu namoonni hedduun dubbatanii jiru. Dhalataa naannawaa kanaa kan ta'e sochii humnoota kanneenii naannawaa kanatti taasifamaa jiru itti siqeennan yookaan itti kaleennan quba qabu odeeffannoo kenneen mirkaneessee jira. Namni kun OMN'f odeeffannoo kenneen humnoonni cimdoo kun kallattii sadiin Oromiyaa seenaa jiru jedhee jira. Kallattiin tokko Suudaan irraa Beenishaangul Gumuz irraan gara Oromiyaa seenuudhaaf kallattii kanaan kan itti gargaaraman ta'uu kan ibse yoo ta'u humni lama immoo kallattii Wallagga Bahaatii fi akkasumas Horroo Guduruu Wallaggaa irraan daangaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa itti wal daangessan irraan gara Oromiyaa seenaa jiru jedhamee jira. Humni sadaffaan immoo kallattii godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa wal daangessan irraan seenuudhaaf sochiin taasifamaa jiraachuu ibsee jira. Humni odeeffannoo OMN'f kenne kun dabaluunis akka jedhetti ajajaa humnoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kan ta'e Asras Maaree Daamxee namni jedhamu naannoo Oromiyaa seenuudhaan kiramutti humnoota finxaaleeyyii naannoo Oromiyaa keessa jiran waliin marii taasisuun isaallee kan jiru ta'uu himee jira. Humnoonni kunneen haala kanaan gara naannoo Oromiyaa seenaa kan jiran yoo ta'u naannoo Oromiyaa erga seenanii lixa Oromiyaa Wallagga qofarratti xiyyeeffatu osoo hin taane akka guutuu Oromiyaatti humnoota naannoo Oromiyaa keessa jiraachuudhaan hariiroo isaa waliin qaban waliidhaan indoomina uumuudhaaf sochii cimaa taasisaa jiraachuullee himee jira. Akka fakkeenyatti Arsii fi Baaleetti akkasumas Shawaa keessatti humnoota fakkaattota isaanii godinaalee kanneen keessa jiran waliin hariiroo cimaa uumuun qindeessuun Oromiyaa irratti balaa guddaa raawwachuudhaaf qophii taasisaa jiraachuu himee jira. Namni odeeffannoo OMN'f kenne kun himee jira. Gama biraatiin hawaasni bal'aan lixa Oromiyaa humnoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kan afaan Oromollee hin dubbanne kan afaan Amaarallee hin dubbanne hidhatanii naannicha keessa baay'inaan galaa jiraachuun akkasumas galanii jiraachuu himanii jiru. Taateen kun beekamtii mootummaa bilxiginnaatiin ta'aa jira moo beekamtii isaatiin ala kan jedhullee hawaasa bal'aa bira gaafii kaasaa jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiifis gaafiin hawaasa biraa ka'aa jiru. Dhimma kana irratti quba qaba moo quba hin qabu waraanni bilisummaa Oromoo kan jedhuu fi akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo dhimma kana quba qaba yoo ta'u taate qabsoon uummata Oromootiif taasifamaa jiru kan hirkattummaa hin barbaachifne ta'uu beekuu qaba. Yoo ka quba hin qabaanne taate immoo dhimma kana duuka bu'uudhaan furmaata itti kaa'uu qaba jechuudhaan yaadni bal'aan hawaasa biraa ka'ee jira. Qabsoo hidhannoo qindoomina dhaabbilee hidhannoo biroo waliinis gaggeeffamuun ni barbaachisa yoo ta'u taate dhaabbanni kamiyyuu akka naannoo isaatitti qabsoo taasisaa jiru gara kallattii naannoo isaatiin gaggeessuu akka qabu akkasumas naannoo ofii bilisoomsuun kan isarraa eeggatu yoo ta'u lola naannoo biroo gara naannoo Oromiyaatti harkisuun balaa akka qabu akeekkachiisanii jiru hawaasni. Oduun itti aanu Piippiin haleellaa diroonii raawwatuun dhagahamee jira. Baha Shaggaritti haleellaa diroonii kan raawwatan yoo ta'u miidhaa guddaa dhaqqabsiisullee dhagahamee jira. Walumaa galatti dhibba kana Piippiin muddamsuu keessa galte irraa kan ka'e giddugala Oromiyaa godinaalee Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabatii fi akkasumas kibba lixa Shaggar irratti biyyoota sadii as fufteedhaan diroonii naannessuun uummata shororkeessuun boqonnaa dhoggaa jiraachuun cimee itti fufuu jiraattonni himanii jiru. Haaluma kanaan Shawaa Bahaa, Aanaa Booraa, Liibaan Cuqqaallaa, Boosat, Fantaallee fi akkasumas naannoo magaalaa Adaamaa, Wanjii fi bakkoota biroo irrattis
Dirooniin bal'inaan naannawaa jiraachuun sodaa guddaa uummatatti uumuu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun kibba lixa Shaggar aanaa Sooddoo Daacii, Sadan Sooddoo, aanaa Tolee fi kan biroo irrattis bal'inaan dirooniin naannawaa jirti jedhamee jira. Kaaba Shawaattis aanaalee garaagaraa irratti bal'inaan naannawaa kan jirtu yoo ta'u, guyyoota 3 as keessattuu halkan sa'a 3 booda bal'inaan diroononni mul'ataa jiru jechuudhaan hawaasni himanii jiru. Guyyaa tokko dura jechuun waxabajjii 7 halkan baha Shaggar aanaa Dugdaa ganda Guusaa Baayimoo iddoo addaa Baqaqxuu jedhamutti dhiphin haleellaa diroonii raawwatte jedhamee jira. Haleellaa kanaan uummanni baraguudhaan bakkoota garaagaraatti kan bittinnaa'e yoo ta'u, miidhaan dhaqqabe hanga ammaatti adda hin baane jedhamee jira. Oduun itti aanu dargaggoota Oromoo cubbuudhaan bara sirna wayyaanee mana hidhaa Dirree Dawaatti guuramaniif sagaleen akka tahamu waamichi taasifamee jira. Namoonni tokko tokkoo fi Oromoon guutuu Oromiyaa keessa jiran ijoollee cubbuudhaan mana hidhatti guuraman kanaaf sagalee akka tahan waamicha kan taasisan yoo ta'u, ijoolleen kun bara sirna wayyaanee haleellaa mootummaa Abdii illee uummata Oromoo irratti raawwatee ture. Uummata Oromoo haleellaa jalaa baraaruuf yaalii taasisan mana hidhatti guuramuun isaanii cubbuudha jedhamee jira. Hawaasni bal'aan godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa OMN fi yaada kennaniin dargaggoonni kunneen dhiibbaa abbaa murtii dhalataa Somaalee ta'een yeroo sanatti murtiin sabaa gosummaa irratti xiyyeeffate irratti raawwatameen mana hidhatti dararamaa jiru jechuudhaan ibsanii jiru. Kan nama gaddisiisu abbaan murtii kun dargaggoota Somaalee gocha wal fakkaatan himataman akka gadi dhiisaman taasisee jira. Dhalattoota Oromoo irratti murtii hidhaa hanga waggaa 25tti murtaa'e jechuudhaan kan kenne hawaasni kun immoo loogii fi gosummaa irratti kan hundaa'ee fi cubbuu hamaadha jechuudhaan dubbatanii jiru. Gama biraatiin dargaggoota hidhaman kana keessa badii tokkollee osoo hin raawwatin mana isaaniitti fuudhanii kan hidhamantu jira jechuudhaan hawaasni dubbatee jira. Walumaagalatti dargaggoonni kun erga hidhamanii waggaa 8 tahee jira. Kan biroo biraa yaa'anii jiru. Uummanni Oromoo dargaggoota kana cal'isee ilaaluun hin barbaachisu. Gama qaamni dhimmi ilaalutti rakkoo kana dhiyeessuun rakkoo dargaggoota kanaatiif furmaata akka barbaadamu hawaasni bal'aan waamicha taasisee jira. Dargaggoonni hedduun kan hidhaman badii tokko maleedha. Uummanni Oromoo dargaggoota kana dagatu hin qabu. Sagalee kallattii dandeenyeen haa ta'uufi yookaan haa taanuufi jechuudhaan hawaasni gaafii dhiyeessee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonilee hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola qindaa'aa tibbana duula hegeree Oromiyaa jechuudhaan guutuu zoonilee Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun miidhaa guddaa humna namaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti galmeessa jedhee jira. Miidhaa guddaa kan qaamaatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu kan beeksisee fi loltoota mootummaa miidhaa lubbuu irratti dhaqqabaman keessaa ajajoonni waraana mootummaa hedduun bakkoota garaagaraatti kanaaf saaxilamoo ta'ullee waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Akka fakkeenyatti guyyaa kaleessa lola aanaa Nunuu Qumbatti gaggeeffame irratti ajajaan waraana PP tokko addunyaa kanarraa warra godaanan keessa oolee jedhamee jira. Bakkoota biroottis haaluma wal fakkaatuun ajajoonni waraana mootummaa hedduun miidhaan lubbuu irra dhaqqabu ibsee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin barraaqan lola gaggeessuu beeksisee jira. Haaluma kanaan har'a lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Agamsaatti haleellaa hattee hidhuudhaan humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Agamsaa magaalaa Baatuu fi magaalaa E jedhamtu gidduutti hattee hidhuudhaan humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuu fi meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaaleen hiikkate hedduu yoo ta'u raadiyoo qunnamtii isnaapparaa fi AKM hedduu akkasumas kan biroollee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa aanaa Boosatti magaalaa Doonitti halkan edaa jechuun halkan waxabajjii 8/2026 humnoota mootummaa irratti magaalattitti itti seenuudhaan bakka buufata isiititti haleellaa irratti raawwatuun miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiise jedhamee jira. Humnoonni magaalattii keessa buufatan kun gara gandoota garaagaraatti bobbaafamuun hojii saamichaa bal'aa gaggeessuuf karoora kan qaban ta'uu dursanii odeeffannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u odeeffannoo kanarratti hundaa'uudhaan itti seenuudhaan haleellaa irratti raawwatan jedhamee jira. Gandoonni itti bobba'uuf karoora qaban ganda Saaraa Fardaa, magaalaa Bofaa, magaalaa Doonii dabalatee gandoota baadiyyaa hedduu irratti bobba'uudhaan uummata
dararuudhaaf karoora qaban jedhamee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaatti caasaa fi humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhadhe jedhee jira. Aanaa gubbaa qorichaa araddaa 14 keessatti haleellaa raawwateen bulchaa gandaa yeroo dheeraaf uummata dararaa garaagaraa irratti raawwataa turee fi humnoota biroo hedduus godaansisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Oduun inni biraa waraana bilisummaa Oromoo loltoota hedduus booji'ee jira. Loltoonni hedduunis bakkoota garaagaraa irraa hidhannoo guutuu waliin mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan waraana bilisummaa Oromootiin simatanii jiru. Muraasni isaanii kunooti. Sirna impaayera guututaa. Abbaa fi ilma wal ajjeesisu. Haadhaa fi intala wal ajjeesisu. Oromoo irratti jenosaayidii gaggeessu. Dirqiin nu qabee. Qe'ee qabeenya keenyarraa. Maatii guddifachuu dadhabnee. Oollee buluu dadhabnee. Humnaan qabamnee. Dirqiin qabamnee. Gara mooraa waraana impaayera tortoraatti. Haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan isaan kunneen bakkoota garaagaraa irraa hidhannoo guutuu wajjin mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan kan simatan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromollee kabajaadhaan simatuu beeksisee jira. Kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Nagatti nu tura.